Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota Bilisoo TV oduu guyyaa har'aa qabannee isin dhageessifna. Oduu guyyaa har'aa waliin ana Abdii Sabaati. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti waltajjii gargaarsa hawaasa Oromoo Booranaa walitti qabamee gaaffilee garaagaraa uummata irraa ka'een waliigaltee malee gargar bahuun isaa baramee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessitu Urjii Sabaati. Godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti waltajjiin garaagaraa hawaasa Oromoo Booranaa walitti qabamee gaaffilee garaagaraa uummata irraa ka'een waliigaltee malee bahame. Guraandhala 27 bara 2023 guyyaa kaleessaa guraandhala 26 bara 2023 godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa Gujii bakka addaa warshaa Finjaalaa jedhamtutti caasan waraana bilxiginnaa deeggarsa uummata Booranaa jechuun walgahii waaman irratti uummanni gaaffilee waa'ee shaggarsiiti jedhan wal qabatuuf kanneen biroo kaasuun gaggeessitoota dubbii dhorkan. Itti dabaluunis hirmaattonni waa'ee mana jiraattota murni bilxiginnaa diiguun uummata ajjeesee bineensa nyaachisaa bishaan buusaa fi hidhaa jiru ilaalchisuun yaada isaanii yeroo dhiyeessan uummata manni jalaa hubateef du'an keessaa tokko ibsa qabaatee tokko uffannisee namoota lama bineensatu alatti nyaate jechuun gocha sirnicha balaaleffatan. Waltajjii irratti uummanni adeemsi ittiin magaalaa Shaggar ijaaruuf deemamaa jiru uummataaf akka hin taane ibsachuun dhimma gargaarsa hawaasa Oromoo Booranaa waliin qabatu gaafii jajjabduu kaasan. Gaaffiin hawaasni magaalaa Burraayyuu kun kaases qamadiin biyya alaatti fe'amaa jira jecha uummanni Booranaa akkamitti beelan dhumaa jechuun deebii harkaa gatan. Dhufaatii keessan irraa ka'ee soba qofa dubbachuun beekamtu. Bukkaa roobsinaa jecha gammoojjummaa uummata keenyaa fixaa osoo jiruu fi hawaasa guyyaatti sadii nyaachuu hin dandeenye oomisha qonnaa ittiin humnaan irratti bittanii alatti erguun bu'aa siyaasaaf oolfachaa jiraachuu keessan diinummaa sabaaf qabdan argisiisaa ittiin jedhan. Diinummaan Oromoo irratti raawwachaa jirtan kan kibba Oromiyaa beelaan meeshaa waraanaa godhachuun lubbuu obaastan Wallaggaa fi lixa Shaggaritti waraana guurtanii qe'ee irraa buqqistan sananitti akka sabaatti hin daganne waan ta'eef gargaarsa saba keenyaaf goonu kamuu daandii keessan hin laanne wal ijaarree karaa jirmii hawaasaa erginaa jechuun qaanessanii deebisuun maddeen Bilisoo TV'tti himaniiru. Qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimma ilaallatu marti naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namoota baraaruuf akka birmataniif addi bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessu Murata Sabaati. Qaamoleen dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu martuu naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namoota baraaruuf akka birmatan addi bilisummaa Oromoo waamicha taasisa. Ibsa adda bilisummaa Oromoo ABO. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo har'a akkanatti hammaate sadarkaa kana irra osoo hin gahin dura qaamolee dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu biroon tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhataniif deddeebi'ee waamicha gochaa ture. Ji'a Onkololeessa bara 2021 keessa ongeen kibba Oromiyaa balaawwan hammaatoo jireenya dhala namaa keessaa tokko akka ta'e ibsine turre. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dararamaa dhala namaa godina kanaaf godinaalee ollaa Gujii keessatti mudachaa jiru dandamachuun ulfaataadha. Dararama haadholee jaarsoleef daa'immanii fi dhumaatii horii akkanatti arguun laphee nama cabsa. Horii madda jireenya uummata naannichaa ta'an akkanatti dhumanii dirree irratti faffaca'aa jiru. Bishaanii fi nyaatii horii hin jiru. Hongeen qaama balaa jijjiirama naannoof qilleensaa wal qabatu keessaa tokko yoo ta'u iyyuu rakkoon ammaa kun waraana sochii hawaasummaa siyaasaa fi diinagdeen daran hammaatee jira. Keessumaa immoo kufaatii mootummaa ifatti kan agarsiisudha. Mootummaan tasgabbii fi itti gaafatamummaa itti dhagahamu rakkoolee balaa akkanaatiin wal qabatanii dhufan salphaatti to'achuu danda'a. Mootummaan tasgabbii fi itti gaafatamummaa itti dhagahamu rakkoolee balaa akkanaatiin wal qabatan dhufan salphaatti to'achuu danda'a. Sirna akeekkachiiftuu duraa fi maloota to'annoo balaa bu'aa qabeeyyii ta'an diriirsuun gaaga'ama hongeen kun
lubbuu dhala namaa diinagdeef hawaasummaa irraan gahaa jiru xiqqeessuuf to'achuun ni danda'ama ture. Haa ta'u malee mootummaa waraana matuma isaatiin Tigraayii fi Oromiyaa keessatti uumeen qabamee waan tureef jiruuf dhimmoota hawaasummaa fi diinagdee akkanatti xiyyeeffannoo hin kennine. Balaa hongee haaluu fi irraa baqachuun amala mootummaa Itoophiyaa dhufa darbaa ittiin beekamanidha. Gargaarsi namummaa qaamolee dhimmi ilaallatu uummata balaan hamtuu jalatti argamuuf taasifamaa jiru saffisaan kan hin qabne, bu'a qabeessa kan hin taane, boodatti kan harkifatee fi baay'ee xiqqaadha. Qindoomina dhabuun ammoo gufuu ijoo rakkoo kanaati. Yeroo ammaa kanatti dirmannaa fi gargaarsi uummanni Oromoo baadiyyaa irraa eegalee hanga sadarkaa idil-addunyaatti gochaa jiru abdii kan namatti horuu fi nama jajjabeessuudha. Tokkummaan uummata keenyaa warra rakkoo fi balaa hongee jala jiruuf abdii fi jajjabina guddaa ta'ee jira. Qaamolee waan dandeessaniin tumsa gootan mara ABO'n isin galateeffata. Akkasumas dhaabilee miti mootummaa geggeessitoota hawaasaa fi qaamolee mirga dhala namaaf falman sadarkaa hammaataa balaan kun irra gahee jiru qalbeeffachuun deeggarsa sadarkaa baalchaan wal simuu agarsiisuuf tattaaffii barbaachisaa akka gootan dhaammanna. Dhuma irratti hawaasni idil-addunyaa akkuma ammaan duraa harka keessan akka nuuf diriirsitan iyyanna. Balaa sadarkaa baay'ee hammaataa irra gahee tumsa namoota dhuunfaa fi hawaasa qofaan to'achuu ni ulfaata. Lubbuun namoota baraaruudhaaf qindoominni qabeenyaaf tarkaanfileen dabalataa argamuu qaba. Qaamoleen dhimmi ilaallatuu fi itti gaafatamummaa qaban baha Afrikaatti bakkoota balaan akkanaa deddeebi'ee mul'atutti rakkicha yeroodhaaf dhabamsiisuu qofaaf osoo hin taane hidda rakkichaa buqqisuudhaaf furmaata waaraa barbaaduu fi diriirsuun barbaachisaadha jenna. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo guraandhala 27 bara 2023 Finfinnee irraa. Maaliif teenya madaan korree bannee erga seenaa barree roorrifataaf taanee michuu warree roorrifataaf taanee michuu warree dacheenni gabartee osoo reeffan argina duumbaatenniitu ni hammaateem nukkumne numiitu ni hammaateem nukkumne numiitu dacheenni gabartee osoo reeffan argina duumbaatenniitu ni hammaateem nukkumne numiitu ni hammaateem nukkumne numiitu. Dokseem galatee achaalu boodatti dachaa namti koodu dubbanne bobahee gubeem kan kennu tuffanne tokkummaa qabanne osoo walla geenye ba'aa nuti baannu waaqni nurran keenye aangoo qe'ee keenya dukkanaana gubu sirna sanyii fituuf lafarraa dhugu. Ayyuuf beekaa qabnuun osoo walla geenye baraan hin gubannu abiddarra teenye osoo nuti taanee lammii wal hubatu rasaa sadiinaatiin dhaloonni hin gubatu.